rakkinni uummata keenya lixa wallaggaa irratti akkasumas booranaa gujii irratti waggaa tokko guutuu deemaa ture. Har'aas akkasuma cimee itti fufee jira. Lafee isaa cabsee diyoogee har'a saba Oromooti gara galanii saba Oromoo waadaa saba Oromoo nyaatanii saba Oromoo miskiina gabrummaanu takkaa irraan ka'in waggaa tokko guutuu rasaasa waaduu fi har'aan tan ammoo keessa dabranii xayyaara itti fidate Abiyoot warri wanni maal sinjaa kaadirootaa fi oppodiyoon wabooni Geetaachoo Asaffaa ergee namaan jaan. Geetaachoo Asaffaa yoo erge Geetaachoo Asaffaa wanni jira Tigraay jira dhaqanii hin qabanii Geetaachoo Asaffaa. Geetaachoo Asaffaa yoo daddaban saba Oromoo fixanii. Gimboo sabaatti fi abaa'oo wajjin galanii gimboo sabaattiin saba isii keessa galteetti saba isii keessa Benishaangul fixaa jirtu gimboo sabaattiidha. Gimboo sabaattii maaliif seeraa hin dhiyeessin? Maaliif seeraa hin dhiyeessin saba meeqa haffitu jiran nama 500 ol fixanii boolla takka awwaalaman ka godhe waraana Amaaraati. Waraana Amaaraa maaliif irraaniin? Miskiina uummata Oromoo irratti uummata Oromoo waboo uummata yoo Geetaachoo maqaa Geetaachoo Asaffaatiin uummata fixuu miti dhiirummaa yoo qabaate jaartiin Jinnaash dhaqee maaliif hin qabne Geetaachoo Asaffaa yoo Geetaachoo Asaffaa irratti yoo dhiirummaa dhiira ta'e waraana isaa kan uummata Oromoo miskiina asii kophee wayyaana keessaa fuudhee 4 kiiloo isa geesse kana dhiise deemee maaliif Geetaachoo Asaffaatti ergee Geetaachoo Asaffaa maaliif hin qabne? Dhaggeeffadhaa uummata Oromoo wanni isin beekuu qabdan osoo uummanni Wallaggaa kun hin jiraanne Oromoon Oromoo aadaan qabdu afaan hin qabdu barumsa hin qabdu hulloo Oromoon Oromoo taatee jiraachuu hin dandeessu. Kana bareechaa beeka osoo uummanni Wallaggaa jiraachuu baate Oromoo taatee saba taatee afaan ifii dubbattee aadaa ifii uffachuu dandeessu. Hulloo akka biyyi kana taatee jiraachuu dandeessi. Uummata saba aadaa hin qabne saba afaan hin qabne saba waliin beeyne jechuudha. Saba gabrummaan itti hammaatte tahaniiti hulloo akka biyyi kana tahanii uummata dhamaa akka biyyi kana tahanii jiraatan malee Oromoon osoo uummanni Wallaggaa hin jiraanne Oromoo taatee aadaa qabaattee afaan qabaattee jiraachuu hin dandeessu. Walaa Harargee walaa Jinnii tokkoon keessan gaafa uummata Wallaggaa irratti kumaandi poostiin labsamtu uummata Oromooti kaasirraa shubbisaa bee kaadiroota jechuudha. Kaadiroonni asirraa shubbisaa janii mi'a madiisa akkuma namaatittuu ilmi namaa kam du'u ni qaba. Ilmi namaa kam ka du'u nama mararuu qaba. Aangoo irratti abbaan fedhe haa nu bulchu. Akkuma namummaatittuu biyya kam keessa biyyi itti namni mirga isaa gaafatu haa dhumu jaane seera addunyaa kamtuu isaaniitu namni mirga isaa gaafatu warri jaan kun seera militume malee seera addunyaan biraa tumtee miti. Hin jiru addunyaa biraa keessatti. Kaadiroonni warri biyyatti abaacaa barreessuu hin beekne biyya namaa dheeyxanii warri gizee faranjiin isin ergatu deemaa achi nyaata nu bita achi maalii nu fida isiniin jettu afaan faranjii babbartanii nurratti ol jaatanii nurratti albaatan nuti isin beekne waan isin taatan kushaasha jechuudha. Warra kaafaa dhedheeraa ooyiruu keessa kaayee dhufe warra afaan faranjiin dantaa shintibeetii dhiisisiiftuuf itti dudubbattu asirratti ol bahee nutti dubbatee nama barateef fakkeessu. Warra mataa buloonni daandeeguuti. Warra akkanaa kana fa'a bitataniiti warra biyya faranjiititti humaa dalagatee fiduu dadhabee biyya keessatti bitamee jechuu saba isaatirra duulee qabeenya harkatu barbaadu. Warra akkanaa kana qofaadha biyyi jala yaa'u jira. Kolkolee warra arrallee jechuudha.
ummata wallaggaa kadhumu jirutti ummanni wallaggaa arrallee shiftaadhaa jettanii isin akka oromuma sanuun tahin ifif ragaa guutumaan guutuuf rabbaatan ummanni kan qoshaashaa dhiisaa baladiyyaan nama waa beeku nama barumsa qabu nama siyaasaa beeku ka beekaa jallisutti aarta malee nama osoo hin beeknu jallisu hin beekuu isa ifirraatti dhiifta kolkolee afaan faranjii babbarattee waa beektu isin fakkaatu tan tokkoon isaanii waan beekan anamma gizeenin abalu jechuu dhiisu kana sodaaddeetimi maquma isaaniitu dha'uun jibbe kolkolee ummata sammuunin qushaashaa jechuudha. Ummata akka hangaasaa kana faa waan guddaa gootanii irraa hin dubbatina suuraa isaatis hin balleessina wayittiin hisaabina kana abiyyuma faan warrummaan oppodiyoo haa ergatanii malee ani wayittiin hisaabu ani isin gartantuuni wayittiin hisaabu ummata akka isaanii kana warri jala yaatanii afaan faranjii kaa madaamiin faranjii gizee ergattu dhadhage san afaan faranjii kana waan guddaa gootanii nama barate daftoor Professor waan adda addaa isin fakkaate sun ififu sammuun teessan dhiquu barbaaddi isinii galee sammuun teessan ififu dhiquu barbaaddi amma akka oromooti walii dirmadda walaa dhaaba siyaasaa kamitti dhiisa akka oromootitti oromoo wallaggaatu miskiin ummata nu barsiise ummata oromummaa aadaa afaan waa meeqa nu barsiise ummanni wallaggaa oromoo kamirra jabaa oromoo kamii olitti oromoodhaa qabsaa'e ummanni akka oromoo wallaggaa qabsaa'e hin jiru dhugaa walitti himna kolkoleen arraa asirra yaatanii ana sanyii abaluu ta'uu sanuu isaanis sittime silaa isaan jiraachuu baatanii ni beeytan ifuun beeytan kijiba dhiisaadhaati oromoo wallaggaati tirmadda abbaan fedhe anu bulchu oromoo wallaggaati tirmadda gaafa roorroon ammaatti karaa barbaachisaa ta'e hundanii gama hidhannoo taatuunis hidhannoo dhaggallee ummanni oromoo wal hidhachiisee biyya keessaa fi alaanii wal quba qabaatee ummata kana cinaa dhaabbachuudha mootummaa gabroonfata arraas boruus kuffisuudhaaf qabsaa'uun dirqama maal agartee teessa maal harkattee teessa qabsoon kalee ati godhaa baatee si harkaa fudhatamte qabsoon injifannoon tadiinaa taatee jirti osoo ummanni habashaa osoo qabsaa'iin akkanuma lafaa fudhatee dhiiga qeerroo oromootiin jijjiirama dhufe ifiyyaamanii isaaniif waa godhu jira malee oromoo tan rafee itti cabte humaa godhutti hin jiru ati maal eeydateeyse mee maal eeyda mee ana taasirraa dubbattu tun mee maal si goote mirga keetiin dubbachuu jira ka biyya keessaa dubbatu maal si god ka biyya alaatii dubbatu mirga kee dubbachuu jira ummanni hundi warri jijjiirama kana jijjiirama dhugaati jettanii ummata burjaajeessaa baatanii arralleetti jirtan hundi isin hundinuu diinoo isin hundinuu kuulloodhaa jechuu isin hundi kuulloodha oromoo miti oromoo jechuun hojiidha oromummaan hojiidha oromummaa ta'e hojiin mirkaneessi kootu oromummaa ta'e hojiidhaan mirkaneessi kootu gaafa ummanni amaaraa oromoo ajjeesu shifta ajjeesu jiranii shiftuma sanuu yoo ajjeesanii shiftaan kun saba kamirraatu jira amaarrinis shiftaanii qabaa shiftaan amaaraa maantuuni shiftaan amaaraa maantuuni shiftaan oromoo qoftiin maatu'a isin maa oromoon maachi gammaddan gaafa shiftaan oromootu shiftaan amaaraatu hintuu isaanu shiftaa isaaniin ajjeesanii osumaa shiftaa sanuu tahanii ummata sammuu duuduuba xuffatee deemu kanaa wajjin oromoon miliyoona 50 60 akkasii miti oromoon dhugaadhaa miliyoona 10 geessu oromoon silaa miliyoona dila kana geesse qaata bilisoomte silaa namni haqaa namni afaan oromoo dubbateedhaaf miti kan oromoo ta'u akkanumatti suuraa warra oromooti wajjin kaka'eedhaaf miti kan oromoo ta'u hojjatee as garsiisu oromummaa isaa kanaafu yoo abiyyi mataa qulfiisaniin akka jettaniin isi warri dubbii teessan dhaga'u yoo dhiirummaa qabaatte geetaachoo asaffaa tikraay jiraa jaan geetaachoo asaffaa tikraay jiraa itti dhaqii jaan waraana keessan kabakkatti ergitu dhabde san geetaachoo asaffatti ergii miskiina oromoo kan gizee kan summii nyaachiftu ka gizee kan qawwee irraa fuutee waan nyaatanuu qabanii waggaa meeqa haa qabsaa baatanii waggaa meeqa jireenya isaanii dhiisanii daggala jiran arra waan nyaatanuu qaban biyya keessatti gizee galan kan hiyyeessan fixiniiti achi deemi geetaachoo asaffaa ka waggaa 27 oromiyaa dhugee maallaqa dachi xawwaalatee qabu ni jira isa dhaqii yoo dhiirummaa qabaatte isa dhaqii jaan namicha saniin namicha jaartii zinnaa saniin isa dhaqii jaan geetaachootti
shiftaan oromoo jaalmarroon faan warra nama fitu hin agarre gimboo sabaatti faadha warri Beenishaangul fite yoo dhiirummaa qabaatte gimboo sabaatti sanirraa qawwee kijaan isin warri abiyyi deeggartan kun ammoo diina oromoo qulqulluu akkatan ifiif ragaaf rabbaatan gaafa kan deeggara okay arra gaafa gizee inni saba keessan ajjeesu gizee foon keessan ji'a tokko muree awwaalu akka itti gammadanii teessanii lafuma hektaara meeqa anu mana arabaa dalgee meeqatti bitadha lafa takka lafaan qeysaan irraa wayyaan irraa harkannaa lafa oromoo ajjeesanii san kanaadirraa galanii biyya adda addaarraa galanii lafumaan qasan harkannaadhaaf ogga ol baanii akka wadala harreetti qaaqan akka wadala harreetitti yaa ijoollee Harargee dhaggeeffadha naafi namoonni tokko warri akka caffee raamessuan waggaa 2-3 dura isinitti himaa turre nu arrabsaa turtan arra isin hundi gartan namichi kuni loqota keenya dubbata keessattuu namichi mataa distii Harargee san loqota Harargee dubbata qomaaxaa wallaanamuuf busho diimoo dhufeeti achitti abbaan isaa hafe namni Harargee akkasi gowwaa akkasitti addunyaa fedhu hin jiru namni Harargee akkasitti addunyaadhaaf jee saba isaa gurguru hin jiru hangaasan qomaaxaa wallaanamuu dhufeeti Harargeetti hafe qomaaxaa busho diimoo dhalate qomaaxaa wallaanamuu dhufe malee oromoo miti namni loqota kee dubbatee fi oromoo ta'uu hin danda'u kanaafuu oromoon kutaa biraa akka namicha Harargee tokko jettanii maqaa Harargeetiin jechuun maqaa loqota keenya dubbataa akka isinitti hin dhagaamne ummanni Harargee akkamitti kanaa kana dhalee jettanii bakka inni irraa dhufe hin beeknu biyyuma Itoophiyaa tana keessa gaasaboota garagaraa jira sanii alaa illee Afrikaa keessa illee dhufuu danda'a qomaaxaa wallaanamuu dhufe amma ture isinitti himaa ture wannin raayyaan isinitti himaa ture raayyaa eenyuti raayyaa abbaa garoo isinitti himaa ture qomaaxaa akka wallaanamuu dhufe abbaan isaa isinii galee angaasaan ififuu qomaaxaa qumni sun cicciraadha laala qomaaxaadha bira dhaqaa laalaa suutatti qomaaxaadha jaartii hun qabu maraataadha jaartii fi isaa addaan eegan faranjiin jaartii fi isaa addeeti jaartii mee waggaa meeqa ani isa beeka bara 2015 duraan isa beeka isaa ilmoon isaa biraa iyyitu jaartiin isaa biraa dubbattu isumaa nabi islaam keessa ta'ee laayibii waraabuu agartanii qomaaxaadha adda eegan gurratti isin cala'u yaa ummata isa jala deemtan namichi qomaaxaadha bisho diimotti wallaanamuu dhufe kanuma isinii galee Hakana kana faa loqota keenya dubbatee nu gubu jechuudha. Ansoo loqota keenya dubbachuu baate naa hun gubuwan. Dantaa isaati. Maaliif gogowwoonni akkanaa ni jiran? Warri gandummaan nama deeggartan dantaa teessan. Warreen garaaf bitama warri akka abbaa duulaa hunfaas ni jiran. Warri gandummaaf deeggartan dantaa teessan. Anammoo akka Harargeetitti qomaaxaan deeggaru. Qomaaxaa yoo adabattee teesse sadaqaatti buufannaa cal jettee haa teessu. Abbaan fedheewu yoo adabatteen teenya immoo qomaaxummaa isiif wallaaltee itti himnaa jechuudha. Inni oromoo miti qomaaxaadha bas qomaaxa bakka irraa dhufe isaa beeka. Isinii galee hakkanaa kana faa jala deemtanii uummata oromoo abiyyiin ni bu'a abiyyiin guyyaa 2 keessa bu'a abiyyiin ni bu'a abiyyiin aangoota na hirren turu uummata oromooti waliin dhabina warri isa jala deemtan. Dhugaa dubbadha saba oromootiif dubbadha malee nama aangoomsinaaf amantiin nama aangoomsinaaf gandaan nama aangoomsina jettanii hin qabsaa'ina yeruma hundaa'u oromoon saba ka dhugaadhaan oromoo tana ceesisu ka nu bilisoomsu ka jijjiirama dhugaa biyya keenya keessa gaddaabu ka gaaffii finfinneedhaa deebisu abbaa fedhe beenxee wala jinni wala mali waaqeffata an saba kam keessaa dhufe anaafta bakka fedhee dhufe jechuudha. Amantiin nama aangoomsina gandaan nama aangoomsina jettanii warri qabsaa'aa turtanis dantuma teessani dantaa teessani nuti namoonni tokko ni jira namichi kun Harargeedhaa maa irratti duultanii Harargee duraanuu himaa turre nuti bakka bu'u namni Harargee nama akkanaa gowwaa takkaan dhallee hin jiru qomaaxaadha osoo achi jala ta'anii mana hakimaa jalatti sadaqaa kadhatanii dhalate barumsallee kutaa 4 qofa barate kuno tana
arrani gammada warri barana beerri mataa distii kabarana suuraa isa hangaasa tan balleessitan san amma akka gaarii balleessa dhugaa waan arkataniif nam marartu isinii galee wallaggaaf dirmadda namni afaan oromoo dubbateef oromoo miti warri arraantan abiyyi wajjin ummata oromoo fitu jiru hundinuu warra kaleessa wayyaanee keessa ta'ee saba amaaraa bilisa baafna jee qabsaawaa ture kamane idaa gale hundinuu qabsuma oromooti jeen hidhamne wayyaanee arrabsaa ture hundi qabsoo oromootiif arrabsaan ture dantaa isaaniitiif arrabsaa ture warri amaaraatis kana beekuu qabdan ummanni wallaggaa osoo hin jiraanne oromoon oromoo taatee jiraachuu hin dandeessu afaan hin barattu aadaan qabdu waliin beektu huulloo akka biyyi kana taatee jiraachuu dandeessu huulloo gizee jennu huulloon tasa aadaan qabne ta afaan hin qabne tanuma kanuma firaa deemtu jechuudha silaa huulloo taatanii jiraachuu hin dandeessu oromoon sunu akkanatti lakkoo isaan hangas geenye oromoo jimmaa oromoo jinnii oromoo harargee oromoo arsii yattanii waluun beektan tanaa hunda wallaggaa isin barsiise har'a wallaggarra gaafa diinni xiyyeeffatee xayyaaraan dha'u teessanii asirraa shiftaa anshaneedha anshiftaadha jechuudha ammaan sana anshiftaadha jechuudha oromoon hundi shaneedha yoo shanummaa barbaaddan oromoon hundi shaneedha maqaa shaneetiin ummata oromoo fixuu dhiisaati maquma adda bilisummaa oromootiin maquma oromootiin oromoo fixa oromoon dhumuu qabdii jaa oromoo fixa malee maqaa shiftaatiin oromoo fixina maqaa shiftaatiin oromoo fixuu dhiisaati oromoon Itoophiyaa keessaa baduu qabdii jaa akkasi fixa akkasi waliif gala shaneen eenyu abaawwan eenyu kaleessatiif maal jettee fixaa turte unak abaawwa jinni jaanii fixaa turan har'a akshina jijjiiranii abiyyi faan shanee wanni shiftaa jaan ammoo namni isaan jaansan anuma takkittii tan namni biraan jiru anuma kaanis maqaa biraatti baasee ajjeesaa ture maal barbaaddan oromoo Itoophiyaa keessaa balleessinaa jaanii deemu jiran ummanni dhaggeeffadha oromoon Itoophiyaa keessaa haa badduu jaaniiti qabsaawaa ture mootummoonni habashaa kakaleetis ka'arraatis oromoon gaafa kana wallaaltee diina jalatti kaadiroonni diina jala deemtee oromoon qabsooytu hedduu nama gaddisiisa ummata miskiina ummata qotatee bulu ummata waan takka siyaasa irraa quban qabne kana gaddeebanii gisee fixan akkamitti isin garaan danda'ee isin calliftan namni xiin tooba kakkaayyatee wanti mormatti fuudhee tattaa'eedhaaf waan beeku yaa oromoo namni keenya irra guddaa waan warra toobaa kana warra wanne karabaattaa kaate kan waanuma waa beeku isaan waanuma yuunivarsiitii irraa beesaan amma